Dargaggoonni Oromoo waraana faashistii Bilisiginnaan dirqiin qabamanii waraanummaa leenjuuf guuramaa jiraachuun ibsame. Caalfaajii bilisummaa dabalata qaba. Oromiyaa maratti dargaggoonni dirqiin qabamanii mooraa waraana faashistii Bilisiginnaatti guuramaa jiraachuun yaaddoo ulfaataa uumuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaa feeraniiru. Akka odeeffannoon jiraattota irraa nu qaqqabaa jiru ibsutti godina lixa Wallaggaa aanaa Manasibuu bulchiinsa magaalaa Arawwee Dambii qofarraa barattoonni qormaata fudhachaa turan torban darbe keessa baay'inaan 490 kan ta'an ukkaamsuun bulchiinsa magaalaa Mandiitti walitti qabamanii jiraachuun ibsameera. Kana malees baha Wallaggaa aanaa Nunnuu Qumbaatti dargaggoonni hedduun harka shiftoota murna Bilisiginnaa galuun fedhii isaanii malee jumlaan mooraa waraanaatti walitti fufinsaan guuramaa akka jiran dubbatu. Dabalataanis aanaalee Oromiyaa cufatti taateewwan wal fakkaataan adeemaa jiru yaaddessaadha kan jedhan jiraattonni namnuu daandii gubbaa deemuu yeroo cimee jirutti murni Bilisiginnaa waraanaaf kan duraa caalaa of qopheessuuf namoota qaama miidhamoo dabalatee hedduu dirqiin guuraa akka jiran himaniiru. Aanaa Martii keessatti waraanni murna garboonfataa PP saamicha jiraattota irratti raawwatan ammeessan. Gabaasa qindaa'eef Jaaleeraan Gameessaa. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii ganda Faraaksaa bakka addaa Barbaree jedhamu keessatti adoolessa 4/2026 waraanni PP saamicha hawaasa irratti raawwatan ammeessuu jiraattonni bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni jedhanitti aanicha gandoota kanneen akka Geetaraa Abdoo, Nagellee, Abbaa Jamaa, Angadaa fi bulchiinsa magaalaa aanaa kan taate Abboomsaa keessatti yakki daangaa darbe waraana maafiyaa PP raawwatamaa jiraachuu dubbatu. Tarkaanfii gaachanni saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo aanicha keessatti fudhate haaloo ba'uuf hawaasa saamuun loowwan Oromoota 20 olitti lakkaa'amanis fudhatanii deemuun himameera. Murni Bilisiginnaa ergamtoota garaa isaaniif jiraatanitti summii jibbaa biifuun guutummaa Oromiyaa keessatti yakkoota suukanneessoo, saamicha, hidhaa, jumlaan qabanii afaan qawween gara mooraa waraanaatti geessuu fi ajjeechaa jumlaa saba qulqulluu Oromoo irratti raawwachiisaa turuu fi jiraachuun dhugaa mul'ataadha. Aanaa Doobbaa keessatti jaleewwan murna Bilisiginnaa daandii irra dhaabbatanii daldaltoota irratti saamicha raawwachaa jiraachuun himame. Dabalatasaaf Jaalutubaa Qabsoo. Godina Lixaa Harargee aanaa Doobbaa Raddaa Bakkalcha Biiftuu keessatti ergamtoonni murna Bilisiginnaa jala deemtota isaanii daandiitti baasuun daldaltootaa fi hawaasa bakkichaa saamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan. Jaleewwan Bilisiginnaa hidhattoota sabaan Oromoo hin taanee fi afaan Oromoo dubbachuu hin beekne bifa sakkatta'insa seensa magaalaa irra dhaabuun qarshii fi meeshaalee adda addaa saamsisanii gargar qooddataa jiraachuun ibsameera. Jiraattota raddichaa ONN dubbise bifa milishaan hidhatanii namoonni afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye nu saamaa jiru. Hawaasni naannoo kanaa kun afaanicha hin dhageenyu. Gaaffii qajeelaa yoo gaafannes akka waan isaan arrabsineetti fudhachuun kan qabeenya keenya saaman irratti ulee reebicha nurratti raawwatu jechuun dubbatu. Tooftaa saamichaa murnoonni Bilisiginnaa guyyaa guyyaan kalaqanii ittiin hawaasa daran hammaatee jiraachuun aanicha keessatti bifa adda ta'een saamichi maqaa adda addaan addatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jira. Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'an dargaggoo tokko ukkaamsuun dhabamsiisan. Bal'inasaaf Jaalmurtii Haqaa. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti finxaaleeyyiin Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'an mucaa tokko ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Hidhattoonni Amaaraa gargaarsa jaleewwan Bilisiginnaan haga funyaaniitti hidhatanii jibbiinsa sanyummaa ilmaan Oromoo qaban ifatti mul'isuuf wargamaa kan jiran adoolessa 4/2026 ganda Dooroo Borraa jedhamu keessa mucaa waggaa 13 Lalisaa Margaa jedhamu ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisuun barameera. Akka maddeen himanitti mucaan kun hidhattoota Amaaraan erga ukkaanfamee booda faanni isaa kan dhabame ta'uu himuun achittis gadhiifamuuf qarshii guddaa kan gaafatame ta'uu fi maatiin isaas waan garjabeeyyiin dhiiga ilmaan namaa kanaaf kaffalan dhabanii rakkataa jiraachuu ibsaniiru. Uummata Oromoo bakka arganitti akka baalaatti harcaasu malee kaayyoo ifaa fi siyaasa beekamaa ta'e qabatanii kan hin sochoone finxaaleeyyiin Amaaraa godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti murnoota Bilisiginnaan utubamanii hidhannoo guutuun hawaasa Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun saamuun bakka buutee dhabamsiisuun haala nama suukanneessuun ajjeesuu fi ukkaamsanii qarshii guddaa gaafachuun hiraarsaa ulfaataa raawwatan ammeessanii jiru. Hamas qaama bulchiinsa Gaazaa diiguu qondaalli garee kanaa hime. Jalwabii biyyaa dabalata qaba. Sochiin Faalestiin Hamas qaama gara waggoota 12 Gaazaa bulchaa ture diiguun isaa wixata kaleessaa beeksuun koreen teekinookiraasii bulchiinsa siviilii hojiirra oolchuuf karaa baneera. Tarkaanfiin kun jijjiirama siyaasaa guddaa kan agarsiisu Hamas kan Gaazaa geggeessaa ture yoo ta'u ergaa qabsaa'onni isaa yeroo darbee
filannoo seera basaastotaa injifachuun booda bara 2007 sochii morkataa Falastiin Faataa irraa to'annoo fudhatanii booda erga onkoloolessa darbee Gaazaa keessatti Hamaasii fi Israa'el gidduutti dhukaasa dhaabuun hojiirra oolee as gareen kun bulchiinsa guyyaa guyyaa irraa fagaachuuf qophaa'uusaa irra deddeebi'ee kan dubbate yoo ta'u dhimmi qoree ta'ee hidhannoo hiikkachuun isaa garuu ammallee furmaata hin arganne. Hoogganaan koree atattamaa mootummaa Muhammad Alfaraa aangoo gadhiisuu isaanii ifatti dhiyeessan jechuun itti gaafatamaan waajjira miidiyaa mootummaa Hamaas Ismaa'eel Altawaabtaa AFP'tti himaniiru. Akkasumas koree bulchiinsaa fi mootummaa gara koree biyyoolessaa bulchiinsa Gaazaatti yookaan NCAG'tti ce'uuf haala mijeessuuf diiguuf murteessee jira. NCAG kan uumame boordii nagaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp onkoloolessaa bara 2025 dhukaasa dhaabuu Hamaasii fi Israa'el gidduutti yeroo giddu galeessa godhatan hundeessan. Dubbii himaan Hamaas Hazeem Qaasim AFP'tti akka himanitti Hamaas tarkaanfii haaraa fudhateera. Kana booda itti gaafatamaa Gaazaa hin ta'u dhuunfachuu kan weeraraa fi waraana balleessuu itti fufee kanaaf sababatee kamiyyuu maqsuuf jedhan. Koreen biyyoolessaa bulchiinsa Gaazaa saffisaan akka seenu abdii qabna. Hamaas milkaa'ina isaa mirkaneessuuf itti gaafatamummaa mootummaa koree kanaaf dabarsee kennuuf qophii ta'uu isaa mirkaneessa. Qondaalli Hamaas tokko kanaan dura AFP'tti akka himanitti gareen kun walgahii dhiyeenya kana Kaayirootti taa'een gareewwan Falastiin biroo murtee isaa kanaan dura beeksee ture. Gareen kun murtee Hamaas kan simatan yoo ta'u koreen biyyaalessaa gahee bulchiinsaa akka fudhatu dandeessuuf tarkaanfii cimaa ta'uu ibsaniiru jedhan qondaalli kun. Qaamni Hamaas diigamuun isaa NCAG kan teekinookiraat Falastiin Aleeshiyaatiin durfamuu itti gaafatamummaa bulchiinsa naannoo sanaatti akka fudhatu karaa saaqa. Amartii keessatti ergamtoonni impaayera Itoophiyaa dargaggoo tokko ajjeesuun qabeenya hawaasaas mancaasan. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii Bahaa Aanaa Martii ganda Farraaqsaa Jaawwii bakka addaa Raamichaa jedhamtu keessatti waraanni murna bilxiginnaa yakka dalage osoo hin qabaanne dargaggoo tokko haala suukanneessaan ajjeesuu arraatni biyyoolessa Oromiyaa jiraattota irraa odeeffate. Dargaggoon ajjeefame kun Rijaaloo Nuuree Galatuu akka jedhamu kan ibsan jiraattonni maqaadhuma keessaa hin qabneen itti moggaasuun araada dhiiga qulqullootaa dhangalaasuu jarri qaban bulguun bilxiginnaa gara jabinaan ajjeesan jedhu. Ajjechaa suukanneessaa kanaan cinatti qabeenyaan jiraattotaa kan akka Jimaa wambadoota kanneeniin heddumminaan manca'ee jiraachuun addeeffameera. Waraanni maafiyaa PP irra deddeebiin daba raawwatanii argamuun aradda toleetti waamaraan badhaate Oromiyaa dirree dhiigni ilmaan Oromoo irratti dhangala'u taasisuun gaddaan golgoleessuu irratti argamu. Aanaa Jimmaa Arjoo keessatti uummata loltoota PP'n ukkaanfamuun gara dirree waraanaatti geeffamaa turan waraanni bilisummaa Oromoo harkaa baasuun gara maatii isaaniitti deebisuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Jimmaa Arjoo ganda Gomboo bakka addaa Buqqee jedhamutti hagayya 2026 waboon loltoota PP uummata nagaa afaan qawween ukkaamsuun gara dirree waraanaatti erguuf deemaa jiru irratti dhukaasa banuun harkaa baasee gara maatii isaaniitti nagaan deebisuu hoogganni waboonichaa beekse. Akka hoogganni waboonichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa ifoomsetti loltoonni PP uummata nagaa lola Oromoon ilaalannetti hirmaachisuuf afaan qawween ukkaamsanii osoo deemaa jiranii dhukaasa irratti banuun namoota baay'inni isaanii 80 ol ta'an harka diinaa keessaa nagaan baasuun gara maatiitti akka deebi'an godhee jiraachuu ifoomsee jira. Murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo afaan qawween ukkaamsuun yeroo garaa garaatti lola Oromoon ilaalanne irratti hirmaachisuun fichisiisee aangoo barcuma siyaasaa isaa dheereffachuuf akka tooftaatti fayyadamaa waan jiruuf ilmaan Oromoo bakka jiran maratti shira murna shiftaa kana irratti dammaquun akka of eeggatanis ajajaan waboonichaa itti dabaluun dhaamsa dabarsee jira. Aanaa Yaabelloo keessatti waraanni PP hawaasa hidhuun dararuu fi qabeenyaa saamuu hammeessan. Gabaasa qindaa'eef Jaal Irbuu Dhugaa. Godina Booranaa Aanaa Yaabelloo ganda Dharriitoo keessatti waraanni murna gabroonfataa PP adoolessa 2026 irraa eegaluun
bifa addaan jiraattota saamaa jiraachuu fi jumulaan mana dararaa sirnichaatti hidhanii hiraarsuu maddeen keenya qabatamoon bakkicha arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeran akka maddeen jedhanitti maqaa garaagaraa da'oo godhachuun daangaa malee saamicha raawwachaa kan jiran ta'uu ibsuun yakka malee jumulaan hidhanii dararuu jiraattonni jiraachuuf sodaa jabaa keessa jiraachuu himu qarata kellaa irraa kaasee inshuraansii fayyaa fi kanneen biroo tarreessuun sabbata haadha hiyyeessaa hiiksisanii dafqa barootaaf dadhabbiin dhufe garaa isaaniif oolfachaa jiru jedhu akka godinichaatti miidhaan ergamtoota bilxiginnaan jiraattota irratti raawwatamaa jiru salphaa ta'uu dhabuu kan ibsan maddeen goleewwan Oromiyaa mara keessattis dabni wal fakkaataan raawwatamuun yoo Oromoon dammaqee hin fincille salphina kana caaluuf saaxiluuf jiraachuu agarsiisa jechuun akeekaniiru. Konkolaataan barattoota kutaa 12ffaa fe'ee gara yuunivarsiitii Mattuu deemaa ture galagaluun barattoota 8 ol irra miidhaan qaamaa ulfaataan ga'e. Jaalsa baafawaa gaarii dabalata qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa bureerraa ka'ee konkolaataan barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara baranaa 2026 marsaa sadaffaa waraqaan fudhachuuf gara yuunivarsiitii Mattuutti imalaa turan fe'ee deemaa ture galagaluun barattoota 8 olirra miidhaa qaamaa ulfaataa geessisuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Rakkoo daandii fi jaleewwan sirnichaa konkolaachistoota muuxannoo hin qabnee fi shaakala irra jiran humnaan qabuun barattoota kana kan itti feenaan balaan kun kan uumame ta'uu kan himan maddeen. Balaa kanaanis barattoonni 8 ol ta'an garmalee qaamaa miidhamuun qormaata waggaa 12 itti dadhaban irraa hafuuf dirqamaniiru. Miidhaa irra ga'eenis barattoonni kunneen yeroo ammaa hospitaala Mattuutti kan argaman yoo ta'u du'aaf jireenya gidduutti kan argamanii fi carraan lubbuun hafuu isaanii shakkii keessa jiraachuu maddeen odeeffannoo ONM gabaasaniiru. Barattoonni osoo bakka baratanitti qoramuuf mirga guutuu qabanii mootummaan gabroonfataa biltsiginnaa immoo gara fedhetti oofuun tarkaanfii waboon goleewwan Oromiyaa cufa keessatti loltoota faashistii biltsiginnaa irratti fudhataa jiruun sodaa fi raafama hamaa keessa galuun barattoota gara yuunivarsiitii geessuun balaa konkolaataa fi miidhaa qorqalbii irratti raawwataa jira. Baatiin albuuda warqee Sudaan albuuda baastota 15 galaafachuu dhaabbanni mootummaa ibse. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Kaaba Sudaan keessatti albunni warqee hojii irraa dhaabbatee gar tokkoon kufuun albuuda baastota 15 ajjeesuu dhaabbati mootummaa wiixata kaleessaa beeksise. Albuuda baastonni kunneen albuuda Mu'ammad Taafiqii cufamee naannoo daangaa Masrii wadii alfaatti argamutti dhoksaan seenanii yeroo turanitti kutaan albuudaa jigee albuuda baastonni 15 du'anii tokko madaa'eera jedha dhaabbanni qabeenya albuudaa Sudaan. Erga waraanni eebila bara 2023 waraanaa fi humnoota deeggarsa saffisaa gartokkee waraanaa gidduutti ke'aas tattaaffiin waraanaa gamalachuun baay'inaan indastirii warqee Sudaan irraa kan deeggarame yoo ta'u deeggartoota biyya alaatiin alatti. Waraanni kun dinagdee Sudaan duraanuu dadhabaatee barbadeessuun biyyattiitti baay'een hojii dhabe namoota hedduu gara toora warqee baasuu balaafamaa keessatti dhiibee jira. Albunni warqee kan zoonii seeraa hin taane yookiis albuuda hojii irraa hin dhaabne keessatti raawwatamu warqee baafamu keessaa harka caalu qaba. Albuudonni kun tarkaanfii nageenyaa sirrii kan hin qabnee fi keemikaalota balaafamaa yeroo baay'ee naannoo dhiyootti dhukkuba bal'aa fidan fayyadamu. Waraanni kun lammiilee Sudaan miliyoona 25 ta'an gara hanqina nyaataa cimaatti osoo hin dhiibin durallee albunni harkaan hojjetamu namoota miliyoona 2 ol qacareera jedha lakkoofsi indastiricha. Biyyi Afrikaa sadarkaa sadaffaa irratti argamtu oomishtoota warqee ardii kanaa keessa tokko yoo taatu bara kana SCMRC bara 2025tti oomisha toonii 70 oomishuun olaanaa waggaa 5 gabaasee jira. Bara darbee toonii 70 keessaa toonii 20 qofatu karaa seeraatiin ergame jechuun ministeerri maallaqaa waraana waliin hiriiran Jibriil Ibrahim AFP'tti himaniiru.